Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa Dream Media irraa oduu yeroo kanaan isinitti himaa oduu waliin Anwaaqoo Bultiiti. Sadarkaa dhaabbilee federaalaa fi waldaaleetti magaalaa Finfinneetti waltajjiin marii ajandaa walitti qabu eegalame. Adeemsi marii ajandaa walitti qabu guyyoota sadiif kan geggeeffamu yoo ta'u, waldaaleen siivilii, paartileen siyaasaa, barsiisonni, dhaabbileen amantaa fi dhiibbaa uumtonni waliigalaan dhaabbilee 38 irraa bakka buutonni 800 ol hirmaachaa jiru. Adeemsa marii biyyaalessaa hanga ammaatti naannolee 11 fi bulchiinsa magaalaa 2 irraa sanadoonni ajandaa 13 gandoota 1120 irraa walitti yoo qabaman hojiin hirmaattotaa sadarkaa biyyaalessaatti adda baasu xumurameera. Sagantaan nyaata addunyaa gargaarsi namoomaa Itoophiyaa keessatti dhiyeessaa jiru waxabajjii keessaa addaan citu akka danda'u ibse. Dabalataa akka ta'utti qindeessineerra. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan nyaata addunyaa sababa hanqina maallaqaatiin deeggarsa Itoophiyaa keessatti dhiyeessaa jiru baatii waxabajjii keessaa addaan citu akka danda'u akeekkachiise. Hanqinni maallaqaa Itoophiyaatti dhiyeessii gargaarsa nyaataa itti fufsiisuuf danqaa itti ta'uu kan eere dhaabbatichi sababa kanaan gargaarsa nyaataa yeroo ammaa kennamaa jiru haalaan hir'isuu akeekeera. Ji'a darbe hojiiwwan Itoophiyaa keessatti raawwatee ilaalchisee ibsa baaseen deeggarsa maallaqaa dhabuun hanga gargaarsa nyaataa fayyadamtootaaf raabsu sadarkaa fayyadamaan tokko argachuu qaburraa 60 qofa akka ta'e eereera. Guraandhala keessaa immoo hanga gargaarsa fayyadamtootaaf raabse sadarkaa ta'uu qaburraan gadi bu'ee 80 akka tures beeksiseera. Yeroo ammaa maatii gargaaruu tokkoof deeggarsa kennamaa jiru midhaan kiiloogiraama 9, midhaan dheedhii kiiloo 1 fi zayita nyaataa kiiloo 1 qofa akka ta'e ibseera. Hanga gargaarsi nyaataa raabsamuu hir'isuun baqattoota irrattis hojiirra ooluu isaa ibseera. Keessattuu dhiyeessiin gargaarsa nyaataa madaalawaa ta'e addaan cituu hin oolu jechuunis ejensichi ibsa baaseen akeekkachiseera. Sagantaan nyaata addunyaa ibsa isaatiin Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi hongee, lolaa fi qaala'insi jireenyaa ammallee itti fufanii jiran rakkoo wabii nyaataa biyyattii hammeessaa jira jedheera. Waraanni Tigraay keessa ture waliigalteedhaan kan xumurame ta'us walitti bu'iinsi hidhannoo naannolee biyyattii biroo keessattuu naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun ejensicha maallaqa dabalataa baasisaa fi balaa guddaaf saaxilaa jira jedheera. Naannoo Amaaraatti guyyoota 15 darban keessa qofaa konkolaachistoonni 30 ol namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamuu isaanii waldaan konkolaachistoota konkolaataa fe'umsaa Xaanaa beeksise. Hoogganaan waldichaa sodaa nageenya isaaniitiif jecha maqaa isaanii hin eerre butamuun konkolaachistoota bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee akka jiru eeruun amma garuu sababa haala nageenya naannichaa keessa jiruun hammaataa dhufuu himaniim. Qaamoleen yakka raawwatan seeraan waan hin gaafatamnee fi isaan to'achuun waan hin danda'amneef naannichatti namoota butuun akka damee hojii seeraan hin gaafachiisneetti yaadamaa jira jedhan. Itti dabaluudhaanis guyyoota 15 darban keessatti konkolaachistoonni 30 hanga 40 ta'an qaamota hin beekamneen butamuu eeraniiru. Daandiin Cacahoo Gaahint Dabra-Taabor hanga Warataatti jirutti naannoo balaa ta'uu kan ibsan hoogganaan waldichaa kun walqabsiisuudhaan daandii Gondar Cilgaa Matammaa geessu baatii 2 tajaajila addaan kutuu isaa eeraniiru jechuun Addis Istaandarditu gabaase. Oduu biyya alaatiin dhorkaa viizaa barattoota Ameerikaa labsite Chaayinaan mormite. Dabalata qabna. Karoorri mootummaa pirezidaantii Tiraamp kan eeyyama barnootaa viizaa barattoota Chaayinaa irraa haquu jedhuun Chaayinaa keessatti sodaa fi dhiphina cimaa uumee jira. Karoorri kun barattoota yeroo ammaa yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran akkasumas kanneen gara Ameerikaatti barachuuf karoorfatanii fi maatii isaanii gidduu hubannoo dhabuun rifachuu fi yaaddoo hammaataa fidaa jira. Kana malees mootummaan Chaayinaa irraa mormiin cimaan dhufeera. Beijing karooricha bal'inaan balaaleffate jiram. Karoorichi haala quunnamtii biyyoota lamaanii irratti miidhaa geessaa kan jiru yoo ta'u barattoonni hedduunis karoora barnootaa fi jireenya isaanii irratti dhiibbaa cimaa akka qabu sodaachaa akka jiran eeraniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee goolabeen jira. Oduu waliin Anwaaqoo Bultiin ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.